Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu kenna qabannee dhufneetiin jirra hanga xumuraattiin waliin akka turtan simaffeerra. Boordiin IMF dhimma liqii Itoophiyaa irratti mari'achuuf jedhame. Fandiin maallaqa addunyaa IMF liqii waliigalaa doolaara biiliyoona 3.4 Itoophiyaaf eeyyame keessaa dhimma kenniinsa liqii itti aanu irratti jimaata akka mari'atu gabaafameera. Geggeeffamuuf kan jiru kun kan bara darbee keessaa Washingtonitti geggeeffame hordofeeti. Liqiin kun Itoophiyaaf kan gadhiifamu yoo ta'e Itoophiyaaf liqii dabalataa maallaqa doolaara miiliyoona 250 kan heeyyamamu ta'a. Yeroo marii bara darbee kun taasifameef waliigalteen mootummaa fi liqeessitoota gidduutti taasifame akka hin jirre Washington Post gabaasee turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee akkaataa hojimaata waloof IMF dhimmi liqii Itoophiyaa akka raggaasifamuuf boordichaaf kan dhihaatu ta'a jechuun eerama. Marii marsaa duraa sadaasa bara 2024 keessa gaggeeffame yeroo marsaa lammaffaatti qindeessitoonni warra liqeessitootaa waliin waliigaluuf hojjechaa jiraachuu IMF ibseera. Itoophiyaan hojimaata waloo garee 20 irratti hundaa'ee liqii akka kennamuuf gaafatteerti. Chaayinaa fi Faransaay miseensa koree liqii dhimma Itoophiyaa irratti mari'atan yommuu ta'u Israa'el, Jaappaanii fi Hindiin miseensa garee liqeessitootaati. Itoophiyaan erga muddee bara 2023 boordii yuuroo miiliyoona 1 kaffaluu dhaabuu hordofee akkaataa liqii biraa itti argattu walqabatee abbootii liqeessitootaa dhuunfaa waliin mari'achaarti. Poolisiin federaalaa giddugala leenjii balaliinsa diroonii eebbise. Poolisiin federaalaa Itoophiyaatti giddugala leenjii balaliisaa yookaan paayileetii diroonii yeroo jalqabaatiif waajjira muummee dhaabbatichaatti gurmaa'ee keelessaa eebbisiisuun hojii eegalchiise. Sagantaa eebba kanaa irratti kan argaman Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el giddugalli teekinooloojii diroonii kun biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif kan hundeeffame ta'uu ibsaniiru. Giddugalli kunis dargaggoonni poolisii leenjii teekinooloojii fudhatanii tajaajila fooyya'aa akka kennan kan taasisu ta'uu Komishinarri Jeneraalaa Dammallaash dubbatan. Dirooniiwwan haaraan galan nageenya magaalaa to'achuu irra darbee eegumsa naannawaa daangaa fi daddabarsa kontiroobaandii ittisuuf kan dandeessisu ta'uu himaniiru. Kana malees poolisiin ayyaanota uummataa magaalattii keessa kabajan irratti nageenya uummataa fi magaalaa to'achuuf dirooniiwwan ammayyaa kana fayyadamuu danda'a jechuun eeraniiru. Komishinarri Jeneraalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el itti dabaluudhaan teekinooloojiin kun poolisiin hidhannoo ammayyaa hidhachuun akkaataa mirga namoomaa kabajeen hojii ga'umsaa qabu kan hojjechuuf isa gargaarudha jedhan. Namoonni dhuunfaa maallaqa nootii sobaa qarshii 25,000 ol qabatanii socho'aa turan to'ataman. Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni dhuunfaa maallaqa nootii sobaa birrii 25,000 ol qabatanii socho'aa turan to'atamuun ibsame. Namoonni kunneen kutaa magaalaa Lidataa Aanaa 8 bakka Taklaa Himaanoot jedhamuun beekamutti to'atamuu qajeelchi poolisii kutaa bulchiinsichaa himeera. Namoonni 3 nootii sobaa abbaa birrii 200 waliin to'annoo jala ooluun qoratamaa jiraachuu ragaan poolisii magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Hojimaataan ala hojjettoota 16 akka qacaraman kan taasise hidhaa fi mallaqaan akka adabamutti murtaa'e. Hojimaataan hariiroo faayidaa uummataatiin hojimaataan alaa kan hojjettoonni 16 akka qacaraman taasise hidhaa waggaa 14 fi mallaqaan akka adabamu manni murtii ol'aanaa godina Shawaa Lixaa itti murteesse. Himatamaan himanni irratti dhihaate bara 2015tti gaafatama qajeelcha misoomaa qabeenya namaa godina Shawaa Lixaa ta'uun wayita hojjechaa turanitti hojjettoota buufataalee fayyaa garaagaraatti ramadamaniif beekamtii qacarii kenneef ulaagaa jedhame kan guutuu osoo jiranuu waahillan isaa biroo 3 waliin qindoomuu fi aangoo isaa seeraan ala fayyadamuun hojjettoota 16 waliin qindoomuun fi aangoo isaa seeraan ala fayyadamuun hojjettoota 16 isaan hin ilaallannee fi ulaagaa hin guunne akka qacaramanii fi ramadaman taasisuun kaffaltii mindaa birrii 700 fi 32 fi 823 akka raawwatamuu fi mootummaa irraa miidhaan akka gahu taasiseera jedhamuun himanni dachaa irratti dhihaatee turuun ni yaadatama. Manni murtichaa himatamaa hidhaa cimaa waggaa 14 fi birrii 10,000 akka adabamu murteesse. Dabalataan himatamaa kanaan dura dirqama mirga wabii birrii 25,000 eeyyamameef utuu hin kabajin mana murtiitti waan hidhamameef dabalataan birrii 200,000 fi 80,000 akka adabamus itti murtaa'eera. Kana malees qacarriin hojjettoota 16 akka dhorkamu taasifamuun waahillan himataman waliin qindoomuun qacarrii akka raawwatamu kanneen taasisan irratti himanni banamuun beekameera. Boordiin filannoo biyyaalessaa fooyyeessa labsii sirna galmee fi ulaagaa filannoo fi labsii 1162 muraa 2011 irratti paartilee siyaasaa waliin mari'ate. Boordiin filannoo biyyaalessaa labsii 1162 muraa 2011 qopheessuun sirna filannoo biyyattii irratti wantoota dhiibbaa uuman jedhee yaadee qorachuun fooyyee taasiseera jechuun ibseera.
Boordiin filannoo kun hojiilee garaagaraa rakkoolee yeroo filannoo akka biyyaatti mudatanii fi shakkiiwwan jiran hambisuuf jecha fooyyessa kana keessatti wantoonni adeemsaa fi filannoo sirreessaan taasifaman hooggantuun boordii filannoo biyyaalessaa Meelaat Warqi Haayiluu himaniiru. Boordichi gara fuulduraatti haalaa fi hojii isaa fooyyessee hojjechuu fi dhimmoota filannoo biyyattii cimsanii fi fooyyessan akkasumas boordichi sirni filannoo biyyattii bifa haqa qabeessaa fi sirna hunda hammateen akka taasifamu labsiin 1162/2011 bu'aa ol'aanaa akka buusu hooggantuun boordichaa himaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa haqa qabeessaa fi hojii isaa sirnaan akka hojjetuuf galtee sassaabuuf marii paartilee biyyattii keessa socho'an wajjin taasisuun murteessaa ta'uu dubbataniiru. Naannawa kirkira lafaa itti mudatetti hojii qindaa'aan hunda galeessa ta'e hojjetamaa jiraachuu itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgeen Xuruunaa beeksisan. Obbo Tamasgeen Xuruunaa ergaa karaa miidiyaa hawaasaatiin beeksisaniin hojiiwwan of eeggannoo dursaa kirkira lafaa fi haala deebii kennuu kan murtaa'u teeknooloojii qabnu qorannoo saayinsawaa fi xiinxallaa akkasumas ragaa qabnuun jedhaniiru. Daawwannaa Yuunivarsiitii Finfinnee Inistituutii Ji'oofiiziksii, Astiroonoomii fi Saayinsii Hawaa taasisaniin kirkira lafaa ilaalchisuudhaan qorannoo saayinsawaa irratti hojii jajjabeessaa arganneerra jechuun dubbataniiru. Torbee darbee walgahii ariifachiisaa manni maree hooggansa sodaa balaa geggeessuun kirkira lafaa mudate ilaalchisuun kallattii kaa'amee hojiitti hiikuudhaan dubbataniiru. Naannawa balaan kirkira lafaa itti mudatetti gareewwan raagaa xiinxallaa saayinsawaa deeggarsa namoomaa buufata yeroo bu'uuraalee misoomaa gurmeessuun hojiin karooratti hundaa'ee geggeeffamuu akka jiru dubbataniiru. Mootummaan qindoomina biyyaalessaa yeroo gabaabaa fi dheeraa cimsuun dhaabbilee qorannoo fi to'annoo teeknooloojii ammayyaa fi humna namaa ga'umsa qabaniin guutame akka uumaman deeggarsi kan taasifamu ta'uu dubbataniiru. Qabeenya birrii biiliyoona 7.8tti tilmaamamu balaawwan qaqqabanirraa baraarameera jechuun komishiiniin himeera. Baatiiwwan ja'an darban balaa qaqqabinsaa manca'uuf kan ture qabeenya birrii biiliyoona 7.8tti tilmaamamu baraaruun akka danda'ame komishiiniin hooggansa balaa sodaa fi ibiddaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksise. Magaalaa Finfinnee fi naannawa isheetti balaawwan 244 qaqqaban keessaa 144 balaawwan ibiddaa yommuu ta'an 100 balaawwan tasaa mudateen ta'uu komishiinichi beeksise. Balaa qaqqabe to'achuuf hojjettoonni yeroo balaa hirmaachisuun lubbuu namoota 19 baraaruu fi qabeenya birrii biiliyoona 7.8tti tilmaamamu mancaasuu irraa kan baraare ta'uu himaniiru. Balaa mudataniin namoonni 81 irra miidhaan cimaa fi salphaan gahuu qabeenyi birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 70tti tilmaamamu ammoo manca'uu dubbataniiru. Balaawwan garaagaraa fi hin beekamneen ammoo lubbuun namoota 46 darbuu beeksise. Balaawwan magaalattii fi naannawa isheetti mudatan hanqina of eeggannoo ta'uu kan ibse komishiinichi hawaasni gorsa of eeggannoo akeekkachiisaa komishiinicharraa yeroo garaagaraatti darban hojiirra oolchuun balaawwan dursanii akka ittisan hubachiisuun dubbataniiru. Gara oduu biyya alaatti yommuu dabarru waajjirri Netanyaahuu waliigalteen namoota butamanii amma fudhatama argachuu himan. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu dhimma namoota butaman gadhiisuu irratti waliigaltee irra gahamuu himeera. Netanyaahuun Hamaas waliigalticha irratti jijjiirama daqiiqaa muraasaa barbaada jedhee himachuudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa kan kamisa eegaluuf ture raggaasisuuf sagalee kaabinee irratti kennuun isaanii akka harkifatu taasise. Har'a ganama waajjirri isaanii Netanyaahuu waliigaltee kana irratti waliigalamuu garee mariisistootaatti ifaan himeera. Kaabineen nageenya siyaasa biyyattiis guyyaa kana booda akka walga'uu kan ajaje yommuu ta'u mootummaan ammoo sana booda waliigalticha raggaasisuuf walitti qabama jechuun waajjirri Netanyaahuu beeksiseera. Maatiin firoottan isaanii jalaa butaman itti himameera jechuun dabaluun ibsaniiru. Bakka bu'oonni Israa'el, Hamaas, Ameerikaa fi Kwaatar waliigalticha Dohaatti mallatteessuu isaanii miidiyaaleen Israa'el gabaasaa jiru. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu ture dhufe kun ajjeechaa dhaabuu mala wali dhabdee garuu hin xumuru jechuun xiinxaltoonni dubbataaru. Ministeerri muummee Kwaatar Sheekh Mohammed bin Abdulrahman Altaanii waliigaltichi gaafa dilbata hojiirra akka oolu beeksisanii turan. Kaabineen Israa'el garuu waliigalticha mirkaneessuuf ni harkifate. Yeroo sanatti Netaniyaahuun gadi fageenya waliigaltichaa kan dhumaa ammallee irratti hojjetamaa akka jiru dubbatanii garuu Baayiden beeksisuudhaaf galateeffataniiru. Sana booda Netaniyaahuun kaabinee kamisa darbeem waliigalticha irratti sagalee kennuun raggaasisuu tursiisuun Hamaas haala muddama daqiiqaa dhumaatti fayyadamuuf yaalaa jira jechuun himateera. Hamaas waliigaltee kanaaf kutannoo qabaachuu ibsee haa ta'u malee miseensota isaa tokko tarree himattootaa Filisxeemotaa kan waliigaltee kanaan gadhiifaman irratti dabaluudhaaf yaalaa akka jiru dubbatama.
Mariisiftoonni Israa'el marii ji'ootaaf geggeeffamaa ture kanaan waliigaltee kana irratti waliigalanillee hanga kaabinee nageenyaa fi mootummaan raggaasifamutti hojiirra hin oolu jedhan. Magaalaan Xaaliyaan xiqqoon jiraattonni ishee dhibee cimaa akka hin dhukkubsanne akeekkachiifteerti. Akka seerichaatti namoonni magaalaa biyyattii Beelkaastiroo jedhamtu keessa jiraatan dhukkuba gargaarsa wal'aansaa hatattamaa barbaachisu kamiinuu akka hin qabamnee fi of eeggannoo akka godhan ajajameera. Ibsi kantiibaa magaalichaa Antooniyoo Toorchinaan irraa kennames kanuma gabaasa. Beelkaastiroon ollaa naannoo Kebbaa Kaalaabiriyaanitti argamtu bakka hiyyeetti Xaaliyaanii keessatti argamtudha jedhama. Toorchinaan tarkaanfiin kun qoosaa keessa xiyyeeffannoo argachuuf waan beekaa jedhameera jechuun garuu ammoo aangawoota naannootiif caasaa eegumsa fayyaa naannichaa hanqina guddaa akka qabu erga dhaamuuf caalaa dubbii isaanii ijoo ta'uu dubbataniiru. Jiraattota ollaa Baalkeestiroo 1,200 keessaa walakkaan isaanii manguddoota ganna 65 oliiti. Buufanni fayyaa balaa fi yeroo hatattamaa kiiloomeetira 45 nurraa fagaata kan jedhan kantiibichi itti dabaluunis buufanni fayyaa kunis daandiiwwan sa'aatii kiiloomeetira 30 oofuun qaqqaban jechuun dubbataniiru. Akkasumas haakimni baqaqsanii yaaluu gandichaa yeroo barbaadamutti waamamus yeroo hunda hin argamu sanbata ayyaannii fi sa'aatii hojii idileetiin alatti argachuu hin danda'amu jechuun dubbataniiru. Toorchinaan TV Xaaliyaanitti wayita dubbatanitti yoo dhukkubsatte yaalii hatattamaa kan argattu iddoo fageenya kiiloomeetira 45 irra jiru deemuun qofa akka tahe yaaduu nagahaan sitti hin dhagahamu jechuun akka dhukkuba kanarraa uummanni of eettisus dubbatee ture. Itti dabaluun daandiin immoo dhukkuba caalaayyuu balaaf akka saaxilu hubachiisuun labsii kantiibichi baasan keessatti jiraattonni gandattii amalootaa fi gochaawwan miidhaa itti fiduu danda'an balaa manatti uumamurraa akka of eegan garuu ajajaniiru. Kana malees yeroo baay'ee mana akka hin baane akka hin imallee fi ispoortii akka hin hojjenne akkasumas yeroo isaanii dheeraa boqochuu irratti akka dabarsanis himeera. Ajajoonni labsii kanaan bahan akkamiin akka hojiirra ooluu akka danda'an irratti waan ifatti himame garuu hin jiru. Naannoo Kaalaabiriyaa keessatti uummata walirraa fagaatee jiraatu kan qabdu yommuu ta'u, daangaa Xaaliyaanii fiixee irratti kan argamtu naannoo hiyyeettiidha. Rakkoo siyaasaa fi gidduu galtummaa waanbadoota caasaa eegumsa fayyaa naannicha keessaa socho'aniin kan manca'e yommuu ta'u, sababii kanaaf mootummaan giddugala waggaa 15 dura bulchiinsa addaa jalatti akka hammatamtu gochuun ni yaadatama. Komishiinaroonni Room irraa filatamanii garas ergaman liigii guddaa hospitaalonni qabaniif furmaata kennuu hin dandeenye jechuunis uummanni naannawa jiraatan qeeqa isaanii yeroodhaa yerootti darbataa jiru. Haala kanaan jiraattonni naannoo Kaalaabiriyaa hanqina ogeessitoota fayyaa siree fi namoota yaalamaaf ergaman gara hin qabneetti rakkachaa akka jiranis himataniiru. Hospitaalonni naannichaa 18 tahan bara 2009tti hojii kan dhaaban yommuu ta'u, sababa kanaan jiraattonni Kaalaabiriyaa miliyoona 2 tahan keessaa harki walakkaan isaa naannichaan ala deemanii gargaarsa fayyaa kan argatanidha jedhama. Bara 2022tti Kuubaan dooktaroota 497 gara Xaaliyaaniitti waggaa 3 keessatti tajaajiloota fayyaa garaagaraa keessatti akka hojjetan erguuf beeksisee turuun ni yaadatama. Bulchaan naannoo kanaa Rooberto Okiyuto bara darbee haakimoonni Kuubaa kunneen hospitaala Kaalaabiriyaa baraaraniiru jechuun jajataniiru. Kantiibichi magaalattii rakkoo guddaa adeemsaa jiruuf xiyyeeffannoo hawwachuuf jecha labsii qalbii namaa harkisu baase jedhan jiraattonni naannoo biraa yeroo isa keekanitti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu namaaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhaggeeffattanidha. Oduu isinitti himuun kan isin waliin ture Amiin Shubbiseetu waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.